Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtani. Har'as deebi'ee dhufeen jira. Har'as gaa barumsa ajaa'ibaati. Barumsa baay'ee nutti tole. Barumsa kana namuu dhagahuu qaba. Inni hin dhageenyes immoo kan hin dhageenyeef sheer godhee dhageessisuu qabaadha kan ilaallu har'a. My device ilaallaa jechuun jawwaala tokko yoo fakkeenyaaf badee jawwaalli suni badee fakkeenyaaf bakka itti kufiftis wallaaltee yookaan namni fuudhee akkaataa itti siif deebisuu danda'uu fi yookaan immoo akkaataa itti irraa fudhachuu bakka isaa san beektee dhaqxee fudhachuu dandeessuu fi ammas immoo akkaataa foormaata itti gootu ilaallaa jechuudha. Amma barnaamija kana buufachuudhaaf pileestoorii keessan keessa seentu my device jettanii barreessitu jechuudha. Kana ani amma fakkeenyaaf waan hin buusee jiruuf open jedheetiin seenaa jechuudha. Erga open jedhee seeneen booda haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Bakka kanatti amma wanti hubachuu qabdan jawwaalli keenya sun badee jawwaala akkamitti argachuu dandeenya ka jedhuuf jawwaalli keessa yoo badee fakkeenyaa fi jawwaala nama biraa bira dhattanii imeelii fi paaswordii san immoo qabaachuun laazima jechuudha. Beekuun illee laazima. Imeelii fi paaswordii san yoo qabaatte salphumatti foormaat godhuu yookaan immoo bilbiltee akkasiif deebisu gaafachuu yookaan bakka jiru san yoo harka namaa hin seeniin bakka inni jiru san dhattee argachuu dandeessa jechuudha. Amma bakka kanatti imeelii keessan guutuu jechuudha. Amma imeeliidhaan guutaa erga sanii next tuttu jechuudha. Next erga tuttanii paaswordii asitti guutaa. Amma paaswordiidhaan itti guuta jechuudha. Ergan paaswordii haala kanaan itti guute nextiin tuqaa jechuudha. Haala kanaan isiniif bahaa. Erga haala kanaan isiniif bahee jawwaala hiriyaa keessanii irratti gaama jawwaalli kun amma fakkeenyaaf jawwaala imeelii kanaan itti bane jechuudha. Chaarjii meeqa qabaa? Chaarjii 18 kan fayyadamu immoo neetii zeeniiti jechuudha kan fayyadamu. Amma itti bilbiluudhaaf asitti tuqxu jechuudha. Pileesaan bakka jiru kanarratti kilik gootu. Stop gootu jechuudha. Bakka inni jiru san lookeeshina san bira deemtanii dhattanii yeroo bakka san keessa sagalee isaa dhagahuudhaaf akkasitti bilbiltu jechuudha. Kunillee haaluma saniin akka kanatti erga isiniif bahee booda kun immoo kana yaada keessan barreessituuf jechuudha. Yaada keessan jawwaala kanaa jechuudha. Look screen message akka jawwaala kana yoo hidhee jiraatallee meseejiin dirqamatti dhaqaa jechuudha. Dirqama meseejiin kun yoo itti dhaqe yaada qabdan hunda asitti barreessitanii asitti immoo lakkoofsa kan hiriyaa keessan jawwaala amma itti fayyadamtanii kan lakkoofsa keessan kana itti galchitanii yeroo inni achi gahee lakkoofsa isaa san automaatika akka inni isiniif bilbilu godhaa jechuudha. Lakkoofsa isaa yoo dhabdanis lakkoofsa yookaan tariisa keessan hidhatee isa kabiraatti kaatee jiraate ta'u asitti lakkoofsa keessa kan hiriyaa keessanii san itti barreessitu achi immoo inni automaatika lakkoofsa keessa san irratti bilbila. Lakkoofsa keessa san irratti erga bilbiltanii jala kaaftanii yookaan deebisuu ni qabaatu isin deebisaa. Kan immoo deebisuu ni qabaanne yoo ta'e immoo gara duubaa gara galtanii erga yaada hundarraa fixattanii booda bakka erisirii device bakka jiru kanarra tuqxu jechuudha. Amma kiyya waan hin hojjenneef erisirii device bakka jiru kana erga tuqxanii foormaat tahaa jechuudha. Amma foormaat waan godhuu hin barbaanneef haala saniin itti fayyadamaadha. Waliif sheer laayik waliif godhaadha jechuudha. Barumsi keenya har'aa asumatti dhaabbataa. Nagahaan turaa hanga walitti deebinutti.